Finfinnee keessa wanni deemu jira hundi ta Oromoo mataa qabachiistu. Finfinnee keessa wanni hojjetamu jira ta hamilee Oromoodhaa daaytu. Taakkala uumaa ammallee aangorraa ka'u qabaa wanni anjee ejjennoo godhadhuuf ammallee taakkala uumaadhaan gurgurachuu jira. Kunoo Finfinnee keessa nu gurgurachuu jira. Duumisa duuba sana ilaaltee warri lafti irraa fudhatame kanatu duulan duratti banee jira jechaadha. Gama tokkoon lafti irraa fudhatame jedhee fuuldura bahee dubbachuu hin danda'u uummata wajjin walitti bu'a. Garuu maal gochuun danda'a jedhamee kan yaadames ragaan adda addaas kan agarsiisu miidiyaa of harkaa qaban kana hunda irratti ba'anii miidiyaa mootummaas karaa biraa irratti hojjetamaa jira. Miidiyuma dhuunfaa qofa doonte miidiyaa mootummaa mataasaa. Inni moodeela ta'eetuma magaalaa keessa deemuu malee waan magaalaan tun itti jirtu takka quban qabu taakkala uumaadha. Warra akka Oromoon dubbii Finfinnee keessa deemu jirtu mootummaan tun akka kuftu Oromoon fincilaaf akka qophooytu gaasuu barbaaduutu yakka taakkalan Finfinnee keessa gaggeessu jiru kana dhooysaa jira. Guddaan duula sana dubbachuu miti. Duulli duulaa haaromsa keessa amma jirrutti immoo haaromsa immoo xiiqii gaafataa, humna gaafataa, qindeessuu gaafataa, murteessuu gaafataa. Taakkala uumaadhaa lafa gurgurachaa fixaa jira Finfinnee keessatti. Suna xiqqaatu iyyuu malee jira garuu inni guddaan uummanni nama nu duukaa jirutti immoo duula sana irra darbaa hojjechaa jirra jechuudha. Dachiin akka jirtu kutte hin jirtu hin qabda waa takka Finfinnee keessaa irreecha dhuftanii amata tokkotti amata tara takka Finfinnee keessaa dhiichisuun bu'aa takka hin qabdu. Bu'aa takka abbaa biyyummaadhaa waan biraa irratti wal fixxani waan biraa irratti walirra yaatani waan biraa irratti wal nyaatani. Lafa Oromoodhaa taa'in tun irra kaatee dachiin tun irra dhumachuu jirtu. Haganamaa galgala dachiin mataramtee kan nuuma jirtuuf uummata biraati. Iyyi otoo iyyi duubatti nu deebiseera ta'e haaromsa keenya duran duubatti deebinaa. So iyyamuu baatus waan silaamma jalqabne uumatti mufnaa. Kanaaf namni ni nan komadhu taakkala uumaati aangoo bakka tanaa itti kannan bakka tana kataa'u jiru isaatu hojjechuutti hin jirre. Caasaa isaatu waan badiitti jira isaatu chirraa hojjetaa. Moraaliin qabu kana dubbatu. Dirreen dachiin Oromoodhaatu hundinuu ciramtee akka keessumidaalitti kadachii tanarra naggatu jiru kadachii tana gurgurachuu jiru kadachii tana oofu jiru akka jirutti uummata biraati. Nama biraa gammachiisuuf yookaan nama biraa mufachiisuuf yookaan abbaan ta'ee deemee waan hojjetee miti kun seenaa mataa keenyaa waan qabnuuf itti gaafatamummaa seenaas waan qabnuuf hin malu. Ansi jalaa nafu. Gaafaan ala jiru sumarratti bobba'u jira bu'ii aangorraa sinjee ammallee aangorraa bu'uu qabda taakkala uumaadha. Hattuudhaati dachii Oromoodhaa ambaaf gurguruu jirta. Inni tokko immoo waan haxxiffatte hunda akka miidiyaa irratti dabarsu barbaada. Kan goonee haxxiffannee dabarsin ta'u kunis.